تنا ما كمل إجان قبضو قران قبضو أجلسون باتو منا كنا عندي of كبدو دينا أنا بكرفت تنسيات جسلا أكيد تقوى برات نور أبي بالله كنت تقرأ سكاشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نجاي في الشام أنا جاني برادة جرّاجل تورد صوت في دعوة تورد كينيا يعني حرف سنجر الروان قام مشوا أجائبات أنا كبر ديسين فيرا واني سوليس مالي يو كجت تنتاده تران هذا قد سه تنانديك أوسي نتي مفتشو فيتي أنيس بايد مفتدي مالي بنهار كاجي جيرامتي راجو كنا جل فيدي قد سه لوان سنجتشو هدود أجيتي كنا راكا إبهاي أنو مانو في جبيتو ره أمو خالي وان أكان ما قام مشي سودالتي مالي في dhaabbattee of laaltee akka gaariitti mucaan tun garam naan deemaartii eessa na oofaartii jetteetiin inni akkasitti wallaahi kalee wanni haati gaaddisee dalagde baay'ee waan akkaan na gammachiisu akkaan itti gammadame hin barame akkatti barame hin barameeyyu gaaddisee akkasii qaxxa'uusan akkasitti bishaan itti naqxeetiin hammaama keessa seeftee jilli isii akkas goggoote jilli isii na jibbisiiftan keessaa baasuuf yaalii godhuu qofaamti ilmaa keessaa baaftee na fakkaatee jira keessaa baaftee na fakkaatee homoo xiqqoo agartee luuxxoo wahii xiqqoo isii keessatti hafte malee wallaahi keessaa baaftee na fakkaatee gurbaa sanni akkasirra lafarraa harkiftee kursii jala baaftee kursii akkasii naannessitee ol naannessitee gadi naannessitee akkasii jajjarsitee isallee akkasii qaxxa'uusan na boosite haadha gaaddisee jechuun an akkatti beekamu dhibbatti laayikiitti soorsa jechuudha akkanatti isii beeka durillee ani akkanatti isii beeka leenca laala amma qooda leenca qabdi wayita kana na gammachiifti akka malee na boonsite hedduu galatoomichuu ni barbaada ammallee gammachuuftee tana isii yaamee as teessisee cina akkasitti waan itti kalee gootsun waan gaariidha haaromsa hin tufi mucaan sunillee akkas malee hin leenjitu agartee jibbaatee tanillee akkasii keessaa baasaarta akkasumatti itti naafuufi jedhanii Gofadhamee haadha gaaddisee amma yaamee deebi'a hordoftoota fi daawwattoota keenya xiqqoo booda haadha gaaddisee tan akkas jirti har'a na yaamee dhufa. Haadha gaaddisee inni geettu bada maal yaadan baddee miskiintitti. Haadha gaaddisee inni geettu maal Hargadse? Laa kootu yaada gammachuuti kun maal yaada namni hunda yeroo hunda wanni chuba gaarii miti. Taayee buusa. Kana yoo mafte immoo? Adii taayee warra koo qaban. Taayee boo. Taayee dura gammachiiftee taate. Maalis gammachiisa immoo? Waanuma gammadduuf waanuma iftu. Maali? Talee akka malee gammadame akka malee gammadee akkam footi. Nagaa galtara. Walaati bara akkasii beekaa duruba. Maal kan ta'e? Ati leenca qawwee leenca qabdas hin jedhe. Qeerratan. Kan jechuun kana jibba. Maaliif namni kun kajeeyaniif kan dhiisan jira beek. Nam tokko dalagaa isaatiin hoo jejje dalagaa isaatiin hoo faarsi homa takka badii kan qabu. Maali qoy? Inni dalagaa ka homa na keessa jiru dalagaa homa na keessa bara akka waan na keessa dubbattee akka waan na keessa dalagaa akkasii gamma jibte kama kalee. Maal irratti? Maal jechuun bareeda fa'a. Maal akkuma agartu tokkoffaa gaaddisee waan kilomeetira irraa argamne. Jibbaa isin naa qabdu akka itti ibsatu jibbaa na jibbitu agartee miti. Namtichuma kana qaallichuma kana argaa hin fedhu isuma yoo arguun beelaa itti nagaree. Siree ameesin tikikkilii jirti. Maal tikikkilii jirti maal godhan isii yoo dhaabbate malee. Daa'ima jala danqarsa ta'ee dhaabbate. Baraan wanni isii daa'ima amalaan qabda bara. Amalaan qabda malee humnaanii miti. Garuu asinoo ishiin jette ishiin afaan tokko dubbannaan ati akka daa'ima bakka muggutii jala dhaabbatti. Ani bara jibbaa fi ta'u. Warraan ta'e qiimii qabaa deemti daa'ima. Qiimii qabdi gaafa kuufattee hoo kalas namusana ijaan laaluun feetu. Maaliifuu yaadni ishii gadi fageessitee yaaduu waan hin dandeenyeef ijoollummaan wanti jirtuuf illikii seenti malee of duba deebiftee maaliif irraan ka'e maalittu jira bor maali namni kun kan jettu tokko fageessitee yaaduu hin dandeessu sammuun bilcheeffate. Sammuun kichuu beekaa. Ati yoo silaabituma beektu lash jalaa jechuu qabda. Ati yoo utubaadhuma taatee jala dhaabbatte. Kanarraan kan ka'e maal gootiree daa'ima qiimii sitti guuraa deemti. Bakka illikii seenaa deemti. Kanatu itti mul'ata malee namni kun maalirraa jira maaltu fuuldura jira maaltu duuba jira maal laan jedha maalirraa nagaa boru kan jettu tokko sammuu ishee fageessee yaaduu waan hin dandeenye kanuma fuulduraa kana tutti dhagaama waan ta'eef illikii seente ati hoo dhiisii yaana mana maaloo si xurra yaada fuudhe
Maalu daa'ima jala dhaabbatiin ofirra duuba deebi'iti yaadi. Waa tokko sitti hin jiru. Kaleessa wanti kana na gochisiisee adeemsa keessa istaayilii mucaan itti jirullee istaayilii mucaan ittiin deemtullee waliin madaalee ollaaluu ijoolleen kun lamaan haala biraa keessatti galaniitti. Galaniitti akka itti dubbatan kan dhabanu duubatti deebi'u. Innis immoo haadha warraa keetti deebi'i yaa mucaan nana ijoollee irraa qabda. Daa ilmoon nama cubbifti, ati warraa nama cubbifti, si baddaltullee dubartiidha kan jirtan biyya ormaati. Ofirra deebi'i yoo ishiin si baddaltillee mees na raarsa rakkoo keessan gidduun jiru nan arga. Laaliin kan gara ishiis kan gara keetis walitti deebi'u isinii wayya jennaan gittim jedhe. Maali kuni maal agarsiisa? Rakkoo qaba rakkoo guddaa qaba. Addaa keessa galee jira. Akka. Yaadda addaa kun immoo isan baasu. Waan fe'oota itti fakkaatte malee. Mee haadha gaddisee mistira siima nama. Mistira siima. Kanaafuu gaa. Nana bee mistira siima. An kalee maalitti akkasitti gurbaatan marmara isa dhaabadha. Atis tumte. Maaliif akkatti marmara isa dhaabadha si galti? Gaddisee makaddaa fi kursii kaayattee nan cufamu sila. Maskootii naan akkasii jettee wajjaasa waan kan wajjaasanii an garuu warra hin geenne. Mana inni keessa jirutti gaa. Barcuma dhaabbattee. Hai. Nakabdumi. Kursira dhaabbattee akkasitti morma achitti akkana gadi buutee conqol jetteetiin wajjaasa. Kana qabee kan argitan. Ilma akkana gogodha akkasi lafa harkisee as rigee achi rigee mormar akkatti mormar isa dhaabbatee akkasitti tume jechuudha. Haa akka inni kabaju. Ilma waan dabar nutuffachuu fedhan gadi bilaati. Ana sheebaa akkanoo dummachuu uummata akka faayidaan qabi tortora naseeteeni nalalachuu fedha barla. Nalalachuu fedha barla. Hai, ani sedikit kan, ani kan ada satu mana galai barat cuma, mau kau desa, tu mana ni galai gana kamu foisa ada baran. Hai, gadis saya tidak balai kuno akad ni jalan abat tamet. Ambar gadis saya betana wah kisah arka baru macam itu. Ijan jadi akad ijan jadi akad tu akan nama wah hati, betul kapan yang betul betul. Akad ijan jadi lah. Isin lewat tu kisah dah injak abat. Ati garu waan isii tana diqqoo jettee babaasu yoo waan isii tana akkatti sodaachisuu fi wanni itti jedhu daa'ima rifattee ammaanoo rifattee booda wanni jettee taa'eet. Anis kanatu xiqqoo waa keessa gad arga. Waa keessatti gad arga. Mee amma inni galgalatti tumte sababa kanaati. Sababni guddaan kana siiniin ministeera kana bara. Namtu kan na ajaa'ibe immoo mucayyoon riba keessa na rurrukuttee na kaasti. Maaliif? Maalan beekalani. Maal taate mucayyoon jedhaan raachuu dhamee. Raju tu tu mama jira, raju mal balle sila, mal god ina tanami cisun kabat argate wala god ala. Mana makesi bitti ufe mo kamali kun jadi ini lole ribu makesi kakabale shi. Ma merati suma ega bulti mucay. Gati jirti ni zed. Mucay ni suma ega bulti abdu kashalam. Ati sargite kanati tumtani mo matume le jadi tiketi yaden. Dona koji sani mo study sani amma arga jiru kana baga tumten tolchiti. Amma jutu anan immoo kabaja mandur narraa qabu hin qabu narraa kanaan booda. Waan kana dabaa kan akkana asiyala seeni gadisee dhuufama si jechuun waan balleessite. Rakkoo addaa keessa galee jira. Yoo ati xiqqoo agartee gara magaalaa waan takka waan irratti mana keessa agartee waa bitu. Yoo ati xiqqoo kan hulaa gadi baatu bar. Mucayyoon akkati maraattee bar morma dheerettee morma gabaabaa kan akkatu keessa yaabtee bar akkana jettee bar. Ulfi barbaad isoo bira gaayitee isa kana wajjin haasoytee isuma maal haasoo qofa gadi baasuuf irraa bantee gadi baasuuf yaalii gooti. Ulfin harka hin jirfaa. Ulfi harkatti qabadhee akkatti rafaame bara akka kilaashitti akkatti garagala kaadhee rafaa bara. Eessa dhaabbattee duuba harkaan fuuti qubatti diradhee akkatti ulfi akkatti rafaa bara. Akkan duratti illee kam yeroo hedduu itti qabee ittuma dhiisanii booda ani itti ka'e kaa yoo an xiqqoo gadi bahe ati mucayyoon kanatti kaataa itteetiin atillee wanni harkaata gootami kanaaf amma anaaf si hojii galii humna takka rakkoo qabu. Anaaf si hojii galii uma furmaata guddaa. Furmaata hamma nan jennu. Kanaafuu yooma itti fufnaa waan hundaanuu milkoonaa mi'aan takkitti amma gaaddisee yaamee kuma isii waan san daruu beekalee. Yaamee tini gaafadhama. maal dalagde? Maali wanni isiin fayyisuu waan xiqqoo dhabu. Kamiin? Wanni isiin bishaan keessatti na goote bishaan qulqulluu kana dhugi bishaan bareedaadhaa dhugi hedduu fuurkitee jirta kokeessi godhee jirti maali si horteetti garaa dhugiif qabda reessisan jirtu. Mee ani allee sira gaafa ati illee gaafatte beeke allee sira gaafadha mee dhiisi. Dhiisi akkasuma mee akkanatti tuu argatti yaame akka yaamee dhufa uummata namatti. Yaa ture moo.
Gadi. يا رب ما كراكن في سبانة Gadi. مالو Ribti nama dhaggeeffate amma akka nama asiin jirreetti ribti tokko asiin akka nama rarrafee godhate. Gadi je. tokko asiin ba Gadi je. مالو في وانت nama kana rakkina qaba kana ka'ee qayyarudha Koo maal. Kan mo yeroon gadisee. Tamo gadi si hagu. Gadi inni akka bajara kasi yameetiin koo tarmetee si barbaada. Taayee. Maani kan ma dhuftee yeroo hunda gadisee kottu waa si gaafadha waan siima kan naan jettu mucaa namaa ajjeeste bishaan qorraallee ittiin kennine inde. taa'e taashee bishaan maalitti itti kennite Ati mucaa kanaaf yaadde maal mas naqe qoyati waa'ee mucaa Akkamitti bishaan qorraallee natti kenni gisee jedhu ittiin kennu mucaa namaa ajjeeste. situ itti kenna kan itti kennu isa ati maal mucaa bira maal mas geessisi Arme bishaan kennifetti kan itti kennitu inni ofiif dhugaatii hin gannaqatee ani naagalaa hin jiru. Sijjamma nyaata ati kennituuf ofiif nyaata natti fakkaate kenneef hin beeku. Inde. ituma nyaanna jiraate Arme bakka namichi ofiisaatiin nyaata ta'ee inni gannaqatee hin beeku nyaatas kennaaf hin jiru. Ishi mucaan namaa oduu maal goota ishi booda mismatti gaafatamaa. ati waa'ee mucaa kana maal mas naqe qoyaadu anatu itti gaafatama namicha ayyo ajjeessu kaatatii rabbi baasee miti lubbuma Utuu inni du'e na gammachiisa sijjammaraa du'u. akkamitti Inde bakka inni nu tola hin jiru kaa. kunoo du'e silaasisa Kun maal nu godhe Arme? maal nu godhe akkam Kun kabajaan dhufee aanan sitti kenna walii galtanii bakka rakkoon qabdu sin gadhiisa jettanii kaatu. Bakka haadha warraasaa wajjin araramuu fedhe akkam gochuu dandeenya nu bakka aboo yookiin mana kana. Oye, kata bo kata wala kata sati kunci zabot. Mali tu mucau nak miti abo miti hojani kota kata. Turu memang saya wasi gafat dah memang. Ada katif tak talba abo mali. Biko mali apa ke bukan nak kamu. Me amma dekat mali abdo tas botet. Mali fi akasi yadet. Mali fi abdo yadet. Umri kana wan masa yadu demak. Namicha kana yookiin narraa dhugu akka sagaleetti akka gaaddiseedha akkanatti dubbatu hin barbaadu. Yookiin ta'uu baannaan ani narraa ta'uu inteessu taanaan. kana tafee qarate Mucin depan kamu satu. Inde ishee akkam godhu ani mana kana keessatti nu jiraachuu miti mee gochaa jira malee. Keetam ada albana sudah cipta. Doa kian dia tokam doa kian albi akan ada dia tokam. Doa kian. Ada kasih dia. Betul. si jedha kan Juga itu me hon isi jet. daa'ima wajjin naasa'iin Me hon isi jet kuma Israel gam. itti wallollu bakka kana sitti mee Me Israel gam hon kunam. kana Akan albi gara kan sidra tiar. Inni naaf ammas taanaan anaan armeetii yeroo natichistee waan hin taane akka dubbatu na gogochaa jirtaa si jammaru taanaan inde. Ati albi gara kan ni tami. Anak kena furat ni gara harus sikat akam. Gara kan juga. Si jammaraatti biree saamti na gootu hin jira guyyuu si jammaruyyuu. Ani gadis semti. Yo akati mumure kata akan syukurtati dengan berbagai firqat nafas. ati wal Gana askes satu bat. Mucah yang tamak kami jalan betul betul. salaami dhanarraa bayyaasi Ilma munan jeeqin ka susitan katet ini. atis taanan aasaa isaa wajjin godhinan sitti be Armee walaa saaju walaa Ada gadis nagetami. Mene nage. Namni waan kana hunda gochisiisaa jiru. Albindiri summi maali goti akin as uf jibbi asibo godi akkamni as ufanni su godi uf jibbi namni akkas jedhu meen beeta gurgaasan. armee maayinna summii kana jettan waan beeku tokkollee hin jiru si jammaru taanaan. kanuma qiimii qabatee mataa naqaa kunoo sila mucoon ajjeefta tolte innaan ishii irra lolta mucoo kana narraa dhoowwuu hin dandeessu ani midhaan mana kana nyaachuutti qaana'aan jira itti sodaachaan jira jechaa jira. Maal sodaate bunni godhe nyaataa jira inni soba bishaan sanaa yoo dhugdee miti deebitee yoo tana dhugdee inni gayoo tana. Amma bishaan natti naafee irribaa ka'ee saatiidhaan akka ka'u maaliif malee waa biraa fi miti aan. Bishaan mataa harkaa kakallaa kana fidde dhugu akkam nyaata ati fidde illee nyaadhu akkam indu amalee lafara gangaladhee amalee nyaatu mati harka kanaan naa fiddu abadan bishaan ati fiddu illee abadan maal haati gaaddisee orda umrii haadhee osoo ati isuma keessaa bahe kuni ilmaa humna gaafachiisan ati haadhuma gaaddisee tana keessaa baheense ani maali ati nama akkamiin sin jedha bara. Ani yeroo mi hunda bayi sin jala dirqaman bakka si harkisan malee bahuu hin dandeessu. Maafuu mana kana keessatti gammadee jiraachuu hin danda'u yeroo hunda waan hin taane qabaaxxartee itti daddabartee armete jettiin
أنا فأنا قلت لك قلت دم تماين وقتي نما ما ينسجم دم قادسة أنا ما بتسجم أني يو عربة تكاتي بتا يترون يو أنسر مريء يو أنسر مريء نما كذا أنا قلت يا رجيم بيك سجم إيجاد شاب بيجون فين ما لنا كنا تاسو سجم يوتانا أترى أبي سجم أجل ناوي كله